السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجاح فيا جرتني جايس نجاح فيا والله الحمد لله رب العالمين. إسين أكم جرتن بقى جرات أنا هاجرات إسين جاء والله كله هي إسين أجرّي ونبيا با إسين أرجعنا فكات إسين عادي إسين بر جالة لو نتاتني والله إسين الرا هل كنت كله يوبلن سكندي الدون مهاركات المامن تبيتني ونما يروبا يترن نمت فكاتا إسنين جاء مي أردفتو تكينا نجاجي السيكي كولتونات نيجي إنكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجستني الدكتور حياتي جاء أرام تكابنيتني نفني وانت غافي با يتجرا yeroo jechuun gisee tokkotti miti yeroo gaafii baay'ee silaa osoo kiyyaalleen waliin jiraate isas baay'ee ta'is ilaallatu jirtu osoo jiraate gaarii garuu inni hin jiru fiildii deemee jira yonnoo amiti inuu galle oddaa guyyaa tokko guyyaa kamii kan waliin jiran odda siyyuu hin galle jechuun fiildillee deemee galee beeytanii karoora barreessa. akkaataa dalagaa itti dalagaa ture san barreessa waan ta'eef inna dalagatu biizii go'ee odoo isa waliin seennee baay'ee nutti tolaa ture gaafii anuu isinii deebisaa rakkoo hin qabu gaafii hedduutu jira duraan dursee jechuudha yeroo baay'ee ijoolleen baay'een kana gaafatan maal isiniif fakkaata yeroo baay'ee na gaafatanii anillee itti yaadeetanii illee deebii hin deebifne yeroo baay'ee na gaafatanii kana gaafatanii honnonaan jedhani gaafiin tokkoffaan jechuudha kiyyaaf hayaati maal walii ta'anii jettani kiyyaaf hayaati maali walii maalii jettaniitiniin nu gaafattanii anaaf kiyyaa waliif maali deebisika beeto ekko anaaf kiyyaan waliif obboleeyyan zabiiballeen nuuf obboleettiitiin ta'isii umaati isiin mana umaa da'amni amala isiitu waan akkasiisanii anaaf kiyyaan obboleeyyan deebi'ee dammoo onno jedhama kiyyaa kana keessaa osoo hin bahin ijoollee baay'eetu naan je'ee takkallee an dhugaa haa ta'u soba haa ta'u hin beeku ani osoo kiyyaan isinii deebisee silaa gaariidha jechuun an hin beeku kaa garuu ani namni tokko wallahi naaf illee hin galu dhugaa ta'aaf soba ta'aa hin beeku kiyyaa jaaladha jetti. Kiyyaa jaaladha kiyyaa kana jaaladha na indoom takka naa gaafadhu iyyuu naan jette homaa rakkoon hin jiru homa takka rakkoon hin jiru yoo ati jaalatteetiin hin jette yoo atuu nu jaalatteetiin hin jette galatoomii atuu nu jaalannaan nuhuu nama jaalatamu erga taaneetiin atuu nu jaalatteetiin hin jette nullee si jaalannaa kiyyallee akkuma ati jette si gaafadha homaa rakkoon hin jiru. Kiyyaa sii gaafa yoo dhugaa waan ta'u ta'e jechuun kiyyaa jaaladheetti akkam mannaa gaafadhu jaalalatu irraa na qabee naan jette jennaan ani bakka dhugaa hin beeku kaan dhugaa ittiif soba jettee hin beeku ani du'ee jira itti yusirima hin du'inii kiyyaan hin jira rakkoo hin qabu shariyaan haga afurii hayyamaa wanti ati duutu takka illee hin jirtu hin du'in ishii obboleettii tiyya nullee si jaalanna ishii inni isallee itti sii hima har'a wanna itti tuleetiin hin seeninii fi mucattiin takka illee akkasuma isiniin ja'a takka illee kiyyaa si jaaladhaa jettee lammaffaa'atuni tasadaffallee akkasumatti ani bakka tokkotti walirratti guuradhe takkallee kiyyaa ani sitti heerumaa jetteen bakka meeqa ga'uu hedani baay'atu hedanii kalaasii haga torballee yoo oofe kiyyaan ani gochuu hin danda'u kuni ka'a ingidee nu wannoo jechuu hin dandeenyaare
orguun dandeenyu kuni kana hunda itti isinii hima ishii itti isinii hima inni yeroo baay'ee hin laalu beetanii inni baay'ee biizii dalagaa isaattu baay'ee isa rakkisa hin laalu odoo laalee qaata koomentii keessan isinii deebisa anillee koomentii akkana hin qabdan jenneeni homaa rakkoon hin jiru kiyyaa biraan isinii gayeetiniin ingidii akkaatama gaafii keessaniitinii innaa wanna kunin immoo baay'ata kiyyaa kun wanna wal fakkaatu natti ta'e jechuun hunduu jaalaluma gaafatan kiyyaa hunduu jaalaluma gaafatanii kiyyaa hunduu jaalaluma gaafatanii amma osoo kiyyammaan deebii isaanii deebise yookiin keessan haa deebisuuf yookiin akkanumatti haa deebisuuf garuu kiyyaan nama saalfata waan ta'eef akkanatti namaa hin deebisu keessan nambara keessan warri isa barbaadan asirra kaayaa isinii haa deebisu. Inni akkanatti nama waa jechuu baay'ee sodaata waan ta'eef. Innaa kana deebi'eetiniin immoo isin eessa jiraattanii kan jettan nuyi Shaashamannee jiraannaa isiniin jedha. Hayaatiif kiyyaa jedhan yeroo sanii ati nutti hin makamne. Hayaatiif kiyyaa isin iddoon aloota keessanii eessaa jettan. Iddoon aloota kennaa jechuudha. Iddoon aloota kennaa Arsii Bahaa Asallaa magaalaa Asallaati nuti bakka hin jiraa mire in case namni ka bakka yaa Oromiyaa tana odoo hunda waliin gaanii namatti tolaa mire Oromiyaa odoo dandeenye hunda waliin geenne yoo nutti tola Oromiyaatiin nan jaalanna waan ta'eef akkasii deebi'eetiniin immoo gaafiin kun sirri gaafii kana anillee gaafiin kun ana gaafatamee jechuun maaf hin oromne naan jettan. Hin oromaa. Shukran, thank you so much. Jechuun abbaan hin beekaa of. Anis akkuma isin na yaaddan kan rabbi hiree gaarii na haa kennu. Hireen qooda rabbiitii jedhamaa miti hiree isinis akkasuma jettan na fakkaate. Yooma takka rakkoon takka hin jirtu. Hin heerumaa barumsarra turee. Yeroo durallee barumsumarra turee deebi'ee jidduun hin orumu jedhee biyya alaa deemee maatii kiyyoo ga'ee achiin akkuma go'aniitiniin isaan gara biyyaatitti na deebisanii gara biyyaatitti deebi'ee jennaan isaan biraadarii hundumtuu warra barate baay'ee na aaranii yeroo san yoo ani waggaa xiqqoo taa'u waggaa akkana jaateennaan as na deebisanii akkuma deebi'ee barumsa eegalee amma inshaallahu rabbi jedhe samoona kan hin eebbifamaan isiniin jedha san booda hin orumaa jaalallee hin qabaa hin orumaa innaa kana deebi'eetiniin immoo jechuu gaafiin biraa immoo zabiibatti inni naaf ta'a ijoollee lama tolumarra naan jedhe inni naaf ta'a naan jedhe guys ani yeroo baay'ee isinii deebise ani inni fa'a inni naaf zabiibanii osoo anaa ol taatee barbaada osoo ta'ee akka fe'ii kiyyaa ta'e an zabiiban akka barattu barbaada odoo akka kiyyaa ta'e akka fe'ii kiyyaa osoo ta'e an akka barattu barbaada akka horomtuun barbaadu sadarkaa an ga'e kan akka geettu barbaada osoo naa ta'e garuu zabiibani xiqqoo isii onnoon ilmoo ijoolleen umaatuun akkam isiniif fakkaate namni illee mala haati illee ija keessa laalannaaf fakkaate nu hunduu hin jaalannaani bakka isiin biyya alaa kana aqeetuma arga jette an biyyuma alaa kana na jibbisiisa isiin biyyuma alaa kana arga jetti kaani qadara rabbiiti wanna rabbi isiif galmeesse hin beeynu yookiin hin deemti akkuma jette yookiin hin hafti hin beeynu an isitti hinaafu akkasitti naa beeka maaf hinaafu ana wallaahi billaahi hinaafu maaliif obboleettii tiyya odoo obboleettiin tiyya anaa ol taatee daran ana na gammachiisa ishii obboleettiin tiyya immoo anaa gadi akka taatuun barbaadu hoo xiqqaate ani barumsa bara'ee of sammuu kiyya maaneej go'uu hin danda'a jiruu kiyya liid go'uu hin danda'a jechuun amma isiin jechuun badaadha. Akkam isiniif fakkaatu dhiirri namaaf liidarii ta'uun 100% diktaatarii nama go'aniitiniin mana keessatti nama bulchuun baay'ee ulfaata akkaan jajjabaata because
jechuun ulfaata kaa jechuun amma argitanii dhiirri tokko diiktaatara amma isiin akka hoorumtuun fe'uun an akka heerumtuun fe'u garuu akkam gochuu danda'a naaf hin sarmi oduu naaf sarmiteetiniin barumsatti deebitee barumsa kana umriin isii xiqqishoonna ta'eef barumsa kana barattee natti tola. Maal go'aree kanallee ka argitanii fe'ii namaatiin alallee nama go'ulleen baay'ee ulfaataa nama cinqulleen baay'ee ulfaataa sirriidhaa. Sun akkasii malee anzibii bal'adoo barattee barbaada ittillee hinaafuu isiin anaa ol akka taatu barbaada akka anaa olitti hoorumtu barbaada akka carraa anaa olitti argattu barbaada. Ishii ani biyya alallee deeme alhamdulillah rabbil alamin waan guddaa dalagee ofii haga taa'ee sanitti jechuudha. Duras barumsa qaba ammas barumsumaan deebi'ee an amma maayyuu hojii mootummaatitti deebi'uu barbaada bakkuma dura bahisan. Innaa waan akkasiiti yeroo durallee giraajeetii godheetaniin waggaa tokkoof hojja'eetaniin deeme beeytanii waajjira beeytan waajjira faayinaansii jedhamu achi hojja'eetaniin deemee qarshiirra hojja'ee jechuun ammallee maastarsii kiyya xumuree inshaallah carraa gaarii qunnama jedhee yaadaa waan akkasiitiin isiniin jedha deebi'eetaniin immoo jechuun gaafiin biraa immoo gaafiin biraallee jechuun ati inni saalfattaa akka nama duritti taataa jettani jechuun ani sirriidha osoo naa ta'ee kanaa hojjetuun barbaadu maaliif maatiin kiyya baay'ee maatii sirritti kara imaanaa kana irkatan malee gara natti irkatan gara kana haga namara yonnoo hin je'an hin fe'an kiyyaanuu haamilima kiyya eeguuf malee haga namara hin fe'an. Maatiin kiyya haga kana maran fe'an kanaafuu jecha hin hojja'a malee keessi kiyya itti amaneetii miti keessi kiyya waan ittiin amanamiif wanna keessi keessa itti hin amanin tokko yoo hojjettu irratti saksasillee hin taatu baay'illee wannoo sin jedhu baay'illee haga namara appreciate ittiin taatu beekte maaliif keessa kiyya hin jiru gubbaa kiyyarra malee. Innaa maatiin kiyya wanna akkanaa kanan fe'an barumsuma sanii iddoo tokko akka malee wanta akkanaa kan hobii alallee deemu nan hayyamne ammallee kanallee inuuyyuu baay'eeyyuu hin beekan ishiin akkas isiniin jedha. Kanaafi malee ani jechuun abbaan of baay'ee hin gaarii miti kalaas baqa libiit. Waan akkasiisanii deebi'eetiin immoo maalinniyyuu gaafiin tokko jechuun baqaa sun akkasumatti kanaaf annoo jedha kanaaf haga namara itti dhimmamu beektanii haga namara itti dhimmamu baqa kana isiniin jedhaa isiniin jedha.